deem badi binni jedhina goggodhaa jechuudha. Isum dhugumaa dubbachuuf binni jedhina goggodhannaa tokko maalin eega. Namni kun har'a maal keessa akka jiru maalan beeka. Boru maal akka godhu maalan beeka. Kalee maal rakkina jiru kana waan jiru kana ifanatti nimi. Bakka yeroo tokko keessa badina goggodha dhugaa ijoollee koo lamaan fudhee waan ulfaatu ijoollee lamaan kun jechuun anaaf warqiidha bakka. Innu kana barbaadee mitire innu kanaaf karaa kaayyosse mitire bakka. Malee ani rakkina akkanatti narratti rakkinni uumamaa waan baay'ee asitti naan jecha barbaadu jechuudha. Dammoo surumaa yuutuubii kana hin hojjettu naan jechama. Inna rakkoo guddaatu uumamaa jirannu anaafi Fayyisaa gidduudha. Maaf dubbattee sababan dubbadhee tokkoffaa immoo caalatti sababan kaameeraa dhoksee isa gaafadhee maaliif isa jedhu rakkoo guddaan narraan gahaa jira jechuudha. Ani yeroo hundumaa rakkina koo immoo ibsuun barbaadu namoota naannoo koo jiranitti sirumaayyuu lammaffaa yuutuubii illee akka hojjettuun barbaadu kana booda naan jechaa jira. Waayifaayi kan guuttatu ana hojjetachaa kan ture ana otoo gaa'ela keessan galiniin immoo yuutuubii jalqabe jechuudha. Isinii galee isa duran jalqabe jechuudha. Akka nama tokkoon amma tooni isa gadteessisee dhiisii hojii hojjechaa jirtu jedhee dhugaatti naa hin dhiisaa hojii kana hin dhiisu jechuudha. Maaliif dhugaa jiru argitee dubbattee maaliif dhugaa jiru erga dhageessee immoo zimmin jenneedha malee kuni waan anarraa rakkoo geessisu hin qabu jechuudha. Argitanii rodda samoonaa rakkoo narraan geessisaa jira. Ani surumaayyuu haala salphaaniin haala tasgabbiitiin mana keessa taa'een dubbachaa jira kana isinii galee guyyaa tokko fas keessa taa'uyyuu hin qabu akka inni kana na dhoksetti jechuudha. Fuuldurattis waan inni itti deemutti nan deema jechuudha. Kanaafi maaf dhugaa jiru dubbatte maaf kana gadi baafteedha. Firaa jiru tokkollee himeen jira ammaaf yeroodhaafi maaf dubbatteedha inni jechuudha gaa. Amma sirumaa ittiyyuu hojii makanaayyuu hin dhiistanaan jedhee lammaffaa kan guuttatee ittiin bilbilli kan kooti wanti inni bitee ittiin na jalqabsiisee jiru. Bakka rakkoo guddaa dhoksaattiin jira jechuudha. Namoota tokko irraan beekamu wanti isaan ittiin nama miidhani. Ani immoo saatii kanatti ijoolleen xixinnoon of hirkaa qabaa fagaadhee wanta jiru dubbatachuudhaaf yaadhuun kanalleen bakka nan baayoon jedhee natti hin tolu. Dhugaa garaan baay'ee naammachaa jira mana keessatti jechuudha. Kanaafi rakkoo guddaatu narraan gahaa jira waan guddaa narraan gahaa jira har'alleeni hammalleeni yaadan kana isin ibsuun qabu jechuudha. Hordoftoota koo isinuma biraan gahaa jira waan jiru kallattiidhaani. Ijoolleen baay'een narra murteessaa jirtu maaf kaameeraa dhoksite hundumaaf isiniifan ibsa. Nagaa isin hin daganne nagaan isiniif haa ta'u obboloota koo. Ani nagaa kooti galata waaqayyo. Tokkoffaani yaada kana gizee baay'ee isinittan himaa maaf gadi baaftee manumatti hin xumurtu achumatti kan jedhamuufi amma dhugaatti dubbachuuf asitti akka hin xumuruun beektu gini fakkeenya namaafis namni tokko mee Fayyisaannaa akkasitti nafaan alaaltanii fi isanni dhoksee deemu adda baafachuudhuma namuma tokkoofu borumaafu adda baafachuudha isa jedhu yaade keessatti isaanarra ga'ee bichaan laalle jechuudha. Kan inni itti miidiyaarra baase lammaffaa amaneen naa dubbataa laa jedheetanii kallattiidhaan innan gaafadhee silan miidiyaa hojjedhuuf naa himaa jedheen inni garuu naan mormaa jira. Har'allee dhoksaadhaan hin dhiisu nan qoroqoraa giddii isaa baasa jechuudha waan jiru. Isaayyuu hin amanne ta'anan har'allee nan du'a lubbuu koon kenna malee hin dhiisu jechuudha. Yoo dhugaa jiru baasee natti hin himne isaayyuu jechuudha. Baqa nan bada waan baduutu bada malee jechuudha. Yoo dhugaa jiru qaxxi godhee teessisee natti hin himneen haala in ta'u jechuudha. Yoo ta'e immoo kaameeraa fuulduratti isin biratti surumaayyuu amanuunsaa dheengadda nam morme miti rakkoo narraan gaatu jira miti deebisee amanuunsaa immoo kaameeraa fuuldura ta'uu qaba malee dhoksaattiyyuu miti jechuudha. Innaa kanaaf hin baasee malee waan biraaf miti baay'een keessan akkas achuma keessumatti maan xumuriin kan jettanii yeroo baay'ee immoo ani jaarsa waan jedhan hin jaaladhu jaarsolii haa ta'ani maaliif seetan isinumatti faradu shamarrumatti faradama barakaan shamarranuma gizee hundumaa dhiisii galii baqa ta'e salphaadhuma kanatti kuni salphaa miti jireenya keessan keessatti borus kan biraa dhalchee fidee baqa otoon hin beekini taasawee as baqa ma waan tasa ta'e maal goota siin jedhu sinii galee akkuma har'a duraanii gaa'ela isa kana dura waan jedhani borummoo tokko hin fidaa maaliif yoo jettan maal godhu siniin seetanii baqa ta'e maal godhamoo siniin jedhu.
Kanaaf murtoo mataa keessanii ofumaa keessanii murteessitu jechuudha rakkinni isin irra ga'u. Kanan isiniin jedha hundumaafuu egaa yaaduman kana kaasee fi rakkinni guddaan narraan ga'amaa jira. Ammallee na acuucaa jira bilbila waraabdu kallattii isa waraabuu dhiisati atumtuyyuu dhaabuu qabda yuutuubii kana naan jechaa jira. Ani immoo yuutuubii tuffalli dhufee yuutuubiin dhiisu maaliif seetan hojii koote jechuudha. Toon fakkeenya hojii mootummaa tokko hojjedhe dhiisi hojii mootummaa sana yoo naan jedhe dhiisu. Wanti abbaa manaa fi haadha manaatti wal ajajan guute. Biddeena kee dhaabi yoo galis anatu hojjeta siin jedhe ana malee yoo siin jedhe jireenya gaa'ilaa sirrii miti jechuudha inni kunuyyuu jechuudha. Anaaf haa xiqqatu har'a wanti asirraa argadhu daa'iman mana keessatti kun godhadhee yaaddoo guddaanarraa dipireeshinii guddaanarraa hambise miidiyaa fayyadamuun kun maaliif nan fayyadama. Gatii isaatiin hin guuttadhe malee faayisaan naa guutee miti. Bilbilanni bitee naa kennee fayyadaminaan jedhee miti. Hojii mootummaa ganama barrii cufanii deemanii 11tti galti dubartiin isa faana galti walqixa baatee walqixa manni muluun cufamee manni kotonni na tsadda'amu dubartiin mana keessa hin jiru namni mana keessa oolu ijoollee iddoo olmaa olchanii jechuudha. Ani garuu mana keessa taa'ee mana koo qulqulleeffachaa daa'ima koo siraataan guddisa mana keessatti kana hojjechuun koo maal rakkoo qaba maafan dhiisa. Innaa kanatu jira. Bakka waan baay'eedhaan naa cuucee na sodaachisaa jira. Maatii kootiin immoo deemtee sayyaafattu naan jedha. Ani surmayyuu kan dhageessi jammaru karaa maatii isaatiiti kan isin garramu. Ormarraallee se'ina. Karaa maatii isaati caafii kan hin argadhe waan ta'eef. Kanaaf isa deemtee yaafattee isaan faana walitti na buusuuf naan jedha. Kun bu'iinsaan qabu. Dhugaa jiruun baree dhokateen dhokatu bara kamuyyuu isa kanaan rakkinan keessa jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Miidhana nama keessa jiru jechoota inni naan jechaa jiru. Ammayyuu yoo ta'e maal fidda naan jechaa jira yeroo baay'eedha. Amma yoo ta'e maal fidda naan jechaa jira. Maalumaafuu egaa in dhokate malee akkuman kaleessa dheengadda isinitti hime hammaayyuu namni akkanaa kun hammaa maal hojjechaa akka jiru hin beekamu. Boruuyyuu darbee moo maal akka hojjetu namni kun hin beekamu. Maaliif inta inni kalee tasa jennee obira darbine kaleessa bar dubartii akkasitti balleessee dhiisee ilmoo yoona dubartiin sun rakkachaa jirti acuucamaa jirti kan bara sanaatiin bar. Anis amma akkanumatti aariidhaan otoon waan gaa'ila kanaa waan hin taane keessa galee ani qobaa kooti inni kan biraa darbee ammas akkasuma godha jechuudha. Dhiironni akkasii bakka dhiironni biyya keenya jaarsa yoo jettan jaarsi immoo dhiisi bakka maal godhuun dhiisu malee sin hin jedhu. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Homaa gochuu hin danda'amu. Garuu jireenya keessan maal akka gootan immoo sintu to'ata jechuudha. Maal akka hin godhani kaanaan namni na daangessu tokko illee hin jiru jechuudha ammas. Balleessuuf dhiisuufis homaa duubatti wanti na deebisu namni na deebisee hin ta'u jechuudha yeroo kamuu. Garuu jechoota inni lafa jala naquuqaa jiru. Haa ta'ee balleessa illee hin jedhu naan moroma tokkoffaa lammaffaa baqa miidhaan nama yeroo kana guyyoota sadan kana narraan ga'aa jiru. Anatu beeka jechuudha. Ergan gaafan immoo kaameeraa dhokseetii sirumaayyuu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kun hunduu maaliif dhufee maa himtee maaf kana baaftee maaf nan gaafattee asumatti shashaffantee dhiisin gudii koo kana hasa jedhu. Gudii isaa immoo akka salphaa kanattuyyuu waan dhiisuu miti ani. Ani naman tuqu yeroo baay'ee isinitti meera. Namaaf ifa ta'een itti seena. Waan gaa'ila keenya jalqabuma walii gallee jalqabuma haasofnee jalqabuma waliin mari'annee kana caala wal dhoksinee jennee gaafa wanti tokko dhokate inni dhokate kun gadi ba'ee rakkina guddaan nurratti uumama jennee walii gallee anaaf isaa fi waaqatu beeka. Maaf godha gidduu kanatti maaliif kana godha? Annaa baay'ee ulfaata jechuudha. Hundumaafuu ani surumaa yeroo tokko deeme asii mana kana gadhiisi deem badi binni jedhina goggodhaa jechuudha. Dhugumaa dubbachuuf binni jedhina goggodhannaa tokko maaliin eega? Namni kun har'a maal keessa akka jiru maalan beeka? Boru maal akka godhu maalan beeka? Kalee maal rakkina jiru kana waan jiru kana ifanatti nimi. Bakka yeroo tokko keessaa badina goggodha dhugaa ijoollee koo lamaan fudhee waan ulfaatu ijoollee lamaan kun jechuun anaaf warqiidha bakka. Innu kana barbaadee mitire innu kanaaf karaa kaayyosse mitire bakka. Malee ani rakkina akkanatti narratti rakkinni uumama waan baay'ee asitti naan jecha barbaadu jechuudha.
Dammoo surumaa yuutuubii kana hin hojjattu naan jechama. Jecha kana naan jedhama. Namni biddeena kee cufi jechuun bakka mulumaayyuu gaarummaa kee hin barbaadu jechuudha namni tokko. Kanaaf yeroo kanatti isa dhugumaa ani surumaa guyyaa kaleessaa nan deema jechaan ture. Isun dhuguma dubbachuuf nan deema bakka jechaan ture. Garuu waaqayyootu beeka akkaataa itti deemnus amala koo keessa ammoo waan rakkina uumame tokko amma namoota akka aadaa keenyatti biyya keenyatti namni waa rakkate amma kana safara kana nama baay'eetti mee kana bahee warra isaa dhaqaa takka yookiin na warra isaatti wanta achi bada injaaladhu mo'ani dhugaa dubbachuu isin dhugumaan gadi qabeessitti dubbadha jechuudha. Injaaladhu waan akkanaani jechuudha. Bakka kanaaf ani yeroo kanatti baay'ee rakkoo guddaa narraan ga'aa jira. Maal akkan godhu yuun harkaa badaa jira. Hundumaafuu maal akkan godhu waaqayyootu beeka. Yeroo kana namni ittiin mari'atan hin jiru. Namni gurguddaan gadi qabi jedhanii nama mari'ate gaarii nama gorsu. Abbaa feete yoo waamtee jaarsa teessifte immoo akkuma fe'e murteesse maal adda waan namaa nu dubbise jedha malee dhugaa jiru dubbachuun deemu namni yeroo kanatti. Kanaaf waaqayyoon naa kadhadhaati gara jirutti ani sunuman deemaati waan jirutti hin deema. Garuu yaada jiru yaadni koo baay'ee dipireeshinii keessa waanan jiruuf waanan murteessu waanan yaadaa jiru waan hin beekneefi komantii jala yaada jiru akka shamarree tokkootti otoo isin ta'ee tokkotti naa barreessaa yeroo kamuu yaada. Maaliif na fayyada waanan yaaddoo cinqatii kana keessatti yaaddadhee fidachuu hin dandeenye tokko isinirraa barachuu hin danda'a jechuudha. Bargixi namanu dhiisisa jettanitti namanu nama tokko rakkina yeroo argitanii nama tokko irratti rakkina sana erga argitanii zimmuma jettanii yoo dhiiftanii ammas kan bira rakkina biraatu uumama jechuudha. Rakkina dhufe sanaaf faccitee iddoo geessee rakkina jiru sana maali akka ta'e adda baaftee sirreessitee dhiisuu wayya jechuudha. Diffinumatti dhiisurra jechuudha. Kanaaf yaada isinii dhiisi waan kaleessa ta'e kan jirutu baay'ata. Kaleessa maa dogoggoraa namni kun. Dogoggore immoo himuu qaba namni kun waan kalee dogoggore bartanii. Himuu duruma akka walitti dhuftanii innuma walitti dhufuurra jirtanii bakka amanuu qaba himuu qaba dhoksee deemuu qabu jireenya tokkotti jechuudha. Isaadha malee baranayyuu amma uumamuu ilmoon tokko uumamtee alaa uumamtee miti. Otoo natti mee beekaatti deeme anaaf keeridha kun. Kanan isiniin jedha yaada naa qabdan naa barreessaa. Barumsa isinii ta'as jedheeni malee ani gara miidiyaa fiduu koo ani waan biraaf miti. Borumayyuu barumsa isiniif ta'a inni naquun name kun shamarreedha waan taataniif biyyuma keessa jiraattu boru galtanii waan taataniif baay'ee keessan kaleessas mudate har'as mudachaa jira. Kanaafi bakka isuma kana adda baasifanii malee waan biraaf gara keessaniif finne keessanis fixuun inuma danda'ama garuu dhugaa jiru. Namni tokko bifti isaa maal akka fakkaatu gochaan isaa maal akka ta'e argitani gochaan isaa immoo maal akka ta'e isa kanaadha. Hundumaafuu yaada jiru naa barreessan isiniin jedha isinitti baay'isee nagaan oola naa kadhadhaan isiniin jedha garuu kanallee wayyaan jira yaa harka kan akka ta'e beektu baay'ee amma kanaa miti. Kanaaf naa kadhadhaa isiniin jedha. Rakkina isa fuulduraan sodaadhe malee surumaayyuu isa darbe rakkoon qabu danda'een bira darbaa isa ganaa dhufuun sodaachaa jira jechuudha.